Maatii hawwituu akkam jirtan nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo bakkuma jirtan isiniif haa baay'atu. Ijoollee baay'een gaaffii na gaafattan. Rifeensa kee maal dibattee siif dheeratee nutti himee hiicciti isaa kana naan jettan ijoollee baay'een jalqaba irratti ka rifeensa keenya baay'ee jaalanna shamarran kan bareeddus rifeensanii garuu rifeensa kuni qibaatii qofaan miti kan guddatu kennaa rabbiitis ta'uu ni mala jechuudha. Qibaatii garaa dibneedhaaf mataan keenya guddachuu dhiisuu danda'a. Jalqaba irratti rabbiidha mataa keenya kan nu dheeressu. Isa irratti rabbii gaditti garuu nutirreen qibaatii garaa shaampuu garaa fayyadamuudhaan mataa keenya haga tokko jijjiirama akka argisiisu gochuu ni dandeenya jechuudha. Har'a wantoota ani fayyadamu keessaa muraasa isaanii isinitti argisiisuun barbaada. Kun irreen na jalaa dhumanii jiran dhugaa dubbachuuf taanaan jalqaba mataa koo osoo hin dhiqatin kanan dibadhu nan qaba ture qibaatii sun na jalaa dhumee jira. Yoo video itti yoon hojjedhe waa'ee rifeensa kiyyaata irratti qabadhee isinii dhufa isiniin jira ifama amma shaampuuwwan isinitti argisiisa na faana tura. Jalqaba irratti shaampuu kana nan dhiqadha kookinaati shaampuu kana nan dhiqadha jechuudha rifeensa kiyyaa yeroo tokko jechuudha yeroo tokko qofaan itti godhee dhiqadha jechuudha. Lammaffaa irratti immoo kana nan dhiqadha argitanii shaampuu kana jechuudha isa kana nan dhiqadha. Sadaffaa irratti mataa koo miicee ergan geesseen booda isa kana caafisaa akka wal hin qabne wal qabee yeroo filu wal qabee akka hin ciccinne isa kanan itti godhaa jechuudha. Kana yeroo itti gootan baay'istanii ofirraa miicina. Fakkeenyaaf kun baay'ee saabunaa yookiin akka oomusan orofaa of keessaa hin qabu waan ta'eef mataa keessan caafii qofarratti dibdu jechuudha. Caafii qofarratti dibdanii sukkumtanii daqiiqaa 5 ofirra tursiistanii isa booda bishaanumaan lollaatu jechuudha ofirraa. Akkasuma immoo ijoollee baay'een filaa isa araboonni itti fayyadaman kanaaf fayyadamtan. Ani isa saniif fayyadamu isa kanaaf fayyadama. Maaliif mataan keenya akka arabootaatiin gargar mataan keenya xiqqoo ni jabaata jechuudha. Maaliif mataan keenya jabaan kuni filaa sanii yeroo fillee ni caccaba. Kanaafiyyuu keenya mataan sirriitti jabaata waan ta'eef osoo kanaaf filattanii gama kiyyaan natti tola. Ani kanaaf fayyadamu filaan kanaa jechuudha. Shaampuu fi filaa fayyadamu isinitti argisiiseen jira. Amma immoo qibaatiin dibadhuun isinitti argisiisaa jechuudha. Qibaatiin inni akkan miiccadhee keessaa baheen shaaworii keessaa miiccadhee baheen isa kanan dibadha. Isa kana immoo harka kiyyarratti naqee miti kanan dibadhu. Isa kanatti naqeen jechuudha. Ijoollee baay'een ni beektu jedheen yaada. Isa kanatti naqeen mataa kiyya keessa isaa dibaa jechuudha. Odoo filiin bishaan isa wajjin mataan keenya bishaanuma odoo qabu maal gochuu qabdanii? Bishaan isa wajjiniin bishaan ara malee keessaa odoo yaa'u osoo hin taane fooxaadhaan xiqqoo ofirraa qoorsitanii mataa keenya keessaa bishaan hunda qoorsinee filla wajjin mataan keenya raasni isaa daraqii yookiin goggogaa waan ta'eef hin caccaba. Kanaaf immoo bishaan sun odoo xiqqoo nu keessa jiru qibaatii kana dibnee harka keenyan daqiiqa 5 maasaajii goonee filaa keenya filannaa jechuudha. Erga filannee booda immoo mataa keenya akka lislisnuuf jedhuuf kana dibannaa jechuudha. Qibaatiin kun isinitti mul'ata jedhee Vitikaal jedha. Qibaatiin kun isinitti mul'ata jedhee abdiin qaba isa kana dibattu jechuudha. Ani kana fayyadamu gama kiyyaan isa kanadha. Keessattiyyuu qibaatii kanaa fi qibaatii kana lamaan mataan kiyya baay'ee jaalata. Inni dhugaa dubbachuuf taane jijjiirama baay'een irraa argadhe jechuudha. Akkamitti dibanna yoo jettan ani mataa kiyya reefu dhiqadhee keessaa bahee shaaworii keessaa garuu goggogeen jira. Erga dibattanii booda immoo sa'aatii dheeraadhaaf odoo tursiistanii bareedadha osoon dhaatiin jechuudha. Mataan keenya qibaatii isa wajjiniin dirqama xiqqoo ofuma isaatii taa'uu qaba qabsiistanii jechuudha. Kaazaa booda galgala yeroo raftan bakka 4tti har'a bakka 4tti yoo dhooftan borummoo quxuxurii bakka 4tti. Fakkeenyaaf mataa keessan daddaftanii guyyaa guyyaadhaan isin miicina. Mataan keenya guyyaa guyyaadhaan yoo miicame hin caccaba. Yoo isiniif danda'ame mataan keenya ijoolleen nyaata hojjetan malee ijoolleen nyaata hojjennee baay'inaan dafee hin xuraa jedhee yaadu yoo isinii danda'ame torban lamatti odoo dhiqattanii bareedadha. Mataan keenya akka hin caccabneef nu fayyada. Mataan keenya bishaan baay'inaan hin jaalatu jechuudha. Keessattiyyuu bishaan biyya Arabaa ashaboo bichaa waan ta'eef jechuudha. Qibaatii yeroo dibattan mataa keessan addaan qabdanii keessa isaa akkatti dibattanii jechuudha. Keessa isaa hunda isaayyuu jechuudha. Kuni qibaatii wanti kuni ittisin jalaan baay'isu. Ani baay'een jaaladha ishee kana tana
mataa keessan akkanatti keessa isaa dibdanii jechuudha. Ani dibadheen jira baazawwee isinumatti argisiisuuf malee jechuudha. Mataa kiyya dibeen ture kunoo akka dibameeyyuu nuyyuu hin beeksisaa jechuudha. Sakanaadha xiqqeessitanii dibattu. Amma barbaadan dibachuu dandeessu. Ani akkana jalaan dhufneef malee jechuudha. Yoo isinii danda'ame mataa keessan yeroo dhawattanirree addaa fuudhaa jechuudha. Addaa fuudhaa fakkeenyaaf qalama jechuudha. Ani qalamaan yeroo mara kana fuudhu. Mataa keessan ani yeroo mara kana addaa fuudhu qalamaan. Fakkeenyaaf akkanatti addaan baastanii akkanatti jechuudha. Mataa keessan akkanatti dibaa jechuudha. Erga dibdanii booda filaa kanaan qassettanii akkanatti caafarra jalqabdanii filta. Mataan keenya xiqqoo jabaata waan ta'eef yeruma tokko gaara gada fila yoo jetta silii filamee dhiisuu danda'a. Akkasuma isin jala caccabuu danda'a jechuudha. Mataa kiyya laala amma dibee filee jechuudha kun. Argitanii inna kanaafi mataa keessan akkasitti fayyadama. Amma kana nan dha'a jechuudha kobaasa. Kanarra viidiyoo isinitti dheerechuun barbaadu mataa keenya akkasii fillee bareechannee shamarran mataa bareedna waan ta'eef akkasitti tafa. Kinoo mataa kiyyaa sa'aatii 8 boodadhaa kanan dhawadhee. Waaw argitanii mataan keessan baazawwee guyyaa tokkoon miti kan dheeratu kana beekuu qabdanii.